qabsoo Oromoo keessatti wal qeequun ni jira. Qeeqa jaarama waa jaaru, qeeqa waa jabeessu. Garuu eenyutu eenyu qeeqaa hoggaannus gaafiitu dhufa. Haala arra keessa jirru kana wal qeequudhaan furmaatan finnu, wal arrabsuudhaan furmaatan finnu, wal xiqqeessuudhaan furmaatan finnu. Akka sabaatti yoo walit dhufne mari'anne qofa furmaata finnaa jechuudha. Haala arra keessa jirru kana waa takkaan keessaan baanu. Agarre ganna shanan kana wahiin keessaa baane enneeti akka keessaan baane taane jechuudha. Kanaaf sabni kun yoo walit dhufee mari'atee maal goona jee waan godhu tokko hin dhabu. Oromoon jabaadha. Jabin Oromootis agarree jechuudha. Waan deddeemuu ni agarraa, waan jirus ni agarra. Jara keenya mee an Oromumaan je akka Oromootti hedduun nama miilaan bakka dhibbata akka sesseenan waliis agarre, waliis beeyna, waliinis turre gariin. Garuu namni kun bakka fedhe seenee bee dhumarratti ka inni balaleeffatu adda bilisummaa Oromoo, ka qeequ ABO, ka diina jala jira jee itti bobbahu ABO, humaa godhuu hin danda'u diina jala jira kan godhuu danda'u nu qofa jee ABO marra bobbahuudha jechuudha. Maaliif ABO irratti uleen roobsuun barbaachise? Qabsoo karaa tokko qofaa jee kitaabni lafa kaa'e, baayibili lafa kaa'e sin jiru. Qabsoon roga hedduu qabdi. Qabsoon karaa hedduu qabdi. Qabsoon foddaa hedduu qabdi. Meeqaatu diina keessa taa'ee keessan diina nyaatee kuffise addunyaa jiru tana keessatti. Meeqaatu ganna meeqa qabsoo hidhannoo gaggeessee waa tokko malkaa'uu dadhabe. So qabsoon karaa tokko qofaa jechuun sirrii natti hin fakkaatu an. Kaayoo Oromummaarraa odoo mayne fedhii fi dantaa Oromoorraa odoo hin mayne bifa fedheen qabsaa'uu hin danda'ama. Bifa fedheen. Tooftaa adda addaa qabdi jechuudha qabsoon. Amma maaliin dhagee dhiyoo tanaa ABO'n humaa godhuu hin danda'u diina jala jiraa gatiin qabu jedhan. Okay, ABO'n gatiin qabu, isinoo ka gatii qabdu maal godhaa jirtan? ABO qubalaachuu dura ifii teessanii ifin laattanii beektu. Ifii maal godhaa jirtan? Bakka ABO sayyoo jiraattan maal gootan? Kana ajaa'ibsiisu. ABO'n harka diina jala jiraa yookaan diinaaf dalagaa yookaan inni nu diina jecha deebitanii miseensotan ABO hogganoottan ABO ka biyya keessa wareegameef yaadattanii boochanii fi jechuudha. Waan nama rakkisu keessaa kana. Amma battee urgee rabbi bakka gaarii nu haa kaayu jaalbatteef ni boochan. Jaalbattee miseensa adda bilisummaa Oromoo, hoggana adda bilisummaa Oromoo. Garuu hoggana adda bilisummaa Oromoo ka biyya keessa jiru ni abaartan ni balaaleeffattan. Okay. Karaan itti namni waa godhuu danda'u an akka jaarmeetti namni waa godhuu danda'u ittiin amana. Akka jaarmeetti namni jaarame waa godhuu danda'a. Garuu ani namni mormanarraa muru hin jiru, namni waan tokkos na godhu hin jiru. Hoggana waraana bilisummaa Oromoo amma kana jalatti waa takka godhuun hin danda'amu. Oromoon illee waliin dhufuu hin danda'u. Sababa isaatiin tarreessee lafa kaa'e. Hogganni kun gaafa ummanni akka galaanaa jala dhangala'e ka ummata kana diige isa. Gaafa ummanni xiqqoo qabu fi guddoo qabu laate ka ummata kana lagaa fi gandara adda cabse isa. Okay. Oromoon garuu akka Oromoo walit dhufee mari'atee maaltu nu baasa karam deemnaa waliin jechuun haqa lafa jiru jechuudha. Okay. Waan tokko gaagootu ganna kana maaliin godhe, waan ganna kana godhin ganna dhufu maaliin godhe, ganna itti aanu maaliin godhe, evaluate godhaa deemtaa jechuudha. Waan ganna kana harkattee jabeeffattee, waan ganna dhufuu tilmaammattee, waan ganna sadaffaa hinjifannoodhaan goolabdaa jechuudha. Amatu achuma jiraatte something is wrong. Wahiitu jira jechuudha, rakkoo wahiitiitu jira. Kanaaf ana mallee adda bilisummaa Oromoo arrabsuun furmaata hin qabu. Okay. Warri
adda bilisummaa Oromoo khaleellee arrabsan allarree arrabsan ni jiran. Warri takka adda bilisummaa Oromoo keessa qooda tokkoon qabin ka'arra qabsoon isaa haaraa gabbee adda bilisummaa Oromoo arrabsullee ni jira. Furmaata isinii ta'a kun tokkummaa Oromoo fida kun tokkummaa Oromoo jabeessa. Dhaaba tokko xiqqeessaa dhaaba miseensota hagan if jalaa qabu xiqqeessaa sablisaa hinjifannoon ati gootu fi galmi ati geessu kami. Okay? Abaa'oon haa jabaatu haa laaffatu silaa namni halaala waa yaadu fagoo waa yaadu adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatti amantee miti jabaadhu si wajji jirra waan dandeessu godhi jaamee wal eebbisa malee waa takka godhuu hin danda'u mana hidhaa jira socho'aan jiru diina wajji jira diina wajji hojjecha maali hojju toftaan qabsootuun akkamiin nuu galteedhaan gaafii na jirtu toftummaan qabsoo mukuma guurratanii gaara galuudhaa qabsoon lakki sanis qaama qabsoo irraa tokko qabsoon bifa hedduudhaan okay inumaa qabsoon successfully ummata tokko demokrasii fi walqixxummaa fi kabajaa namoomaa fiddu qabsoo karaa nagayaatiin peacefully gaggeessanii jechuudha. Warra qawween biyya fonqolcha cuma agarree barwaan isaan dhumarra godhan. Kan hoggaan joon qawween jibbaa miti. Garuu naamusaaf isaan sankaarra jiru hin jaaladhu. Kun ka Oromoo diige ka Oromoo duwidaa garaa wali godhe alatti Oromoo tokkoomsuudhis daggala keessa ka Oromoo duwidaa garaa godhe jechuudha allimma jirru kun. Haalli kun nu baasaa lakkiin nu baasu. Oromoon akka Oromootti rakkoon keenya maali? Irrinni keenya isaan dhufe rakkoon keenya isaan dhufe laafinni keenya eessa jee bakka sani gaddeebi'e akka Oromoo wal mari'ate furmaata itti kan nu qabaan jaa. Waan tokkommoo kana ajaa'ibe akkuma Oromootti namni gaafa rakkoon jiru lakkii rakkoon hin jiru je'ee nama xiqqeessaa bee nama arrabsaa bee kaan maal jechaa bee arra ammoo rakkoo jira rakkoo ugaa jedhan nama ajaa'ibsiisa. Kalee isinitti mul'anne rakkooleen arraatun ija guduunfattanii deemaa turtanii huma harkaa hin turre hullum nagar salaam nabbar rakkoo jira rakkoo akkanaa gaafa nu parsanaalii arraba deebitan garuu arrabaan namni wal mo'u tokko hin jiru. Qabsoon arrabaanis galman geessu hoggaa waan tokko agartan gataa bakka kana waa irratee jaa. Okay. Arra rakkoo himtan gaariidha rakkoo himuun kalee garuu gaafa rakkoon himamte abalu minisootaa taa'ee waraana diiga abalu diisii taa'ettee waraana diiga jechuudha mirqaana keessa turtanii jechuudha qabsoon mirqaanaan gadi hin geeffamtu qabsoon sinsinniin gadi hin geeffamtu. Fuulduraafillee gaafa rakkoo jira isiniin ja'an gataa rakkoon eessa jirtii ja'a. Okay? Kanaaf addi bilisummaa Oromootis KFO'nis karaa nagaatti amanan we respect them let them go ahead and do it waan itti amanan. Yoo rakkoo qabaatan haa gargaaru cinaa dhaabbannu. Okay? Maali fagaatu financially dha fagaatu waan tokko tokko ittiin sosoani maali kanamni USA kana keessa guuree maali magaalaa Michigan kanatti abbaa baluu jarii maallaqa achi kuusanuu namni gaafatoo jira garuu qabsoo karaa nagaa caala arra ka wareega kannaa jiru qabsoo karaa nagaatti dhiini nama lubbuun nama akkatti duute agartan qabsoon karaa hidhannoo kasin dhufeni dhooyta kaanis dhooyta murattee seente jechuudha garuu qabsoon karaa nagaa akka batteessan harka udduudu basi keessa diinni humna sirra qabu akkas godha jechuudha. Qabsoon san galma hin geessu jechuudha miti. South Africa kana keessatti bara seenaa Steve Biko faayo dubbiftan seenaa warroota hedduu namni akkasitti qabsoo karaa nagaatiin gatii hin kafalin hin jiru. Silaa arra akka Oromoo yaannee fedhii dhuunfaatii fi qabaleen wal jaaruu dhiisifame akka Oromootti fedhiin Oromoo kana ja'ame hogganni amma kara jiru kun Oromoo tana mataa wali qabee akkuma gaafa guyyaa jalqabaa sanii dhaadate hangarraa arra silaa Oromiyaan kara tokko baate jechuudha. Garuu dhaadannoon isloogaanaa galmaan naman geessu. Dhaadannoon cal jedhanii dachii qullarra dhaadatan galmaan naman geessu. Kanaaf ummata Oromoo mataa wali qabuun ummata Oromoo mari'achiisuun ummata Oromoo tokkummaa isaatiisuun ummata Oromoo waan godhuu qabamuu fi waan heegeree tilmaamuun
gee hayyotaati jechuudha. Garuu arrallee hayyoonni keenya booksii tokko keessa taa'anii tokko toggaa duulan agarraa jechuudha. Kun sirriidhaa miti. Sirrii miti. Sirriidhaa miti. Mooraa Oromoo tana yoo karaa nagaatiin qabsoo godhe bu'aan inni fidu maali? Karaa kanaan godhu bu'aan inni fidu maali? Ja'anii bu'aa gara lachuu laaluudha malee caljanii ija guduunfatanii tokko irratti dhagaaruun sirrii natti hin fakkaatu. OLF waan danda'u haa godhu, addi bilisummaa Oromootis kaanis waan danda'u haa godhu, cufti Oromoodhaaf haa godhan jedhu. OLF kaafaa karaa nagaa jiran rabbi isaan haa milkeessu waan danda'an haa godhanii jechuun barbaade jechuudha. Lakkisiitu kufee kuffisaa jira. Baratis bakka ati jirtu niin beeka. Kufeetiin kuffiseette ilmaan hiyyeessaa waliin ficcisiisaa jirta. Azii barra kaayodoon galmee taseenaa sii gadi hin banne caluma ji'ati. Caluma ji fafni isin amata kana Oromoorra fiddan. Sablinni ama sadeen kana Oromoorra fiddan diinni nu Oromoorratti hin fidne. Akkasinni beektaa? Joollee wal jaalattee wal kabajjee harka wal qabattee daggal waliin seente duudaa garaa gootan. Eenyuun waa jechuu barbaadda? Tanaaf zippuma ji'u sii taa'e. Kana jara keenya wal qusadhaa wanni Oromoo ni turti malee galmanuma geessi ammoo kitti galma geessu tokkummaa uummata Oromootiini. Uummanni Oromoodha yoo walii galee sagalee takka wal jala deeme akkuma bara dursan akkuma bara Saayilan Dabree magaa sagaltee miti. Waan tokko jijjiiruudhaaf qawwee wisan barbaachisu. Garuu tokkummaan uummata kanaa sharafamaa jira. Tokkummaan uummata kanaa caccabaa jira. Tokkummaan uummata kanaa gabbu'aa jira. Tokkummaa Oromootirratti hojjechuudha. Akkuma diinni tokkummaa keenya harcaasaa jirutti warroottan biraatis tokkummaa Oromoo harcaasaa jiranii jechuudha. So tokkummaan saba tokkoof murteessaadha. Hundeen bu'uura sabni tokko waan isaa galmaan geetu tokkummaa isaatii jechuudha. Ibidda feete qabaattee waan feete qabaattee tokkummaa yoon qabaanne waa takka godhuu hin dandeessu jechuudha. Garuu biyya alaa kana keessatti honestly speaking ganna dila kana akka ganna sadeen afran kanatti tokkummaan Oromoo sharafamee caccabe I haven't seen it. Hin agarre jechuudha. Uummanni Oromoo it is just hoggaa waan gariyoon jechuu baadhee irra gaariidha. Anyway bakka jirtan cufaa ummata Oromoo rabbiin nagaa fiduu jaa ummata Oromoo jidduutti dadaa fiduu Oromoo jidduutti Oromoo diinni kutaan gandaan amantiin xiyyeeffatee irra deemu kun dhumtisaa warra angoorra jiru humaan gootu garuu ummata keenyaaf balaa guddaadha. Ummanni keenya hanga wal danda'uun haga wal dhaga'u harka wal qabatee hojii deeme harka wal qabatee yoo waliin kee harka wal qabatee yoo waliin kufellee yoo waliin kufe irra seenaa qabaa jechuu barbaada. Kanaaf waan booranni keessa jiru dagachuun nurra jiru shiftoota Ziyaad Barreetiin waan daangaan ona jaarsoo keessa jiru dagachuun nurra jiru haalli dirreedhaan mormiin dirreedhaan malee furmaatan arganne abbummaan kakara kaanii naannoo jiddugalaa ummata Oromoo buqqaasanii hireen ummata Oromoo kun maal ta'uu akka qabdu Oromoon itti yaaduu qaba. Sad afraffaa faantaallee aanaa faantaallee karaa Oromoonni karrayyuu jiraatan mootummaan Suudi Arabiyaa yookaan Dubaay ija irra kaayyate kun ummata karrayyuutiif Oromoota karrayyuutiif balaa maalii qabatee dhufa kajoo kana cufa Oromoon guyyaarraa laala. Update yourself. Bakkuma takkatti istaktaatee ABO marra waan ni godhu odoon ta'in ABO marra dhagaa darbu odoon ta'in ABO'n diina jala jira maal jechuu odoon ta'in lafa Oromoo hatamaa jirtu ummata Oromoo karraa buqqaa jiru kanaaf advocacy ta'uutu namarra jiraata. ABO'dha hinjifatus hinjifannoo teenya yoo laaffatees keenya yoo jabaatees keenya inni rakkoon qabu garuu yeroo hunda nuti ilmaan angafa tuffatu taana dadhabbiin ABO dadhabbii ummata Oromooti. Akkasi fudhachuutu nurra jira. Hayyoonni keenya hoggaa waayettan silaa xiqqoo boruufillee waa kaayyannee gaariidha.
mirqaana nama gariiniin arka mirqaanni sanis eessatti hidhatamee akka mirqaanu jiru yeroo biraatiin irraa haasa'u jira. Ammoo kun Oromoon baasu kun Oromoon baasu waluma jala deemneeti bakka warra rakkoo uumu jiruu fi bakka rakkoon jirtu himnaa jechuudha. Amma warri ABO'dha qubalaatu gariin 2018 qawwee caccabtuudhaan kana booda lammaa baasuun hin dandeenye warra moraala kamiin deebite ABO'n diina jala jiretti kakalee diina jala gale diina harka dhayuusii jechuudha. Waa hedduu waliin jechuu dandeenya waa waliin jechuu barbaanne alaa kireeffannee waliin hin jennu waan waliin jennu ni qabnaa jechuudha. Ani dhugaa Oromootiif dhugaa Oromummaatiif hin dhaabbadde. Nama faarsuu, nama muuduu, nama maal godhuu dhimma kiyyaa miti. Okay? ABO'n garuu akka jaarmayaatti jaarmaya ija ummata Oromootiif bane. Amma namoonni garii ABO hoggaa jenne Jaal Daawit Ibsaa qofa ijaan arga. ABO is huge. Rabbii gaditti, Oromoo gaditti wanni guddaan Oromoon qabdu tokko ABO'dha. Kana kanumatti dhugaa walii himaa deemna. Dhugaan ABO har'a dhooysuudhaaf tattaafatan yookaan kaan diina jala jira kaan diina gale kaan maal jettan dhugaan ABO har'a dhooysuudhaaf tattaafatan boru ciccittuu ta'e funyaaniin isin bahuun mala. Warri gartee faannoo bira dheeyxanii ABO'n diinaaf dalagaa ABO'n kanaaf dalagaa dhaaba kana qofaa Oromoo dalagaa jettanii achi keessaa dhaaba karaa nagayaatiin deemu lama. ABO fi KFO keessaa ABO diinoonfattanii KFO firoonfattan isin dureenu faannoodhaan garaagarummaan qabdan waan ajaa'iba isinitti ta'u. Okay, faannoon garaagarummaan qabu. Namni mooraa nyaaphaa keessatti ABO'n ergamtuu phiphiiti jedhu diinni kana caaleen jiru jechuudha. Kana jedhu warra kalee ABO'n qaree leenjisee gabbaasee karaa siyaasaan taatee fi daandii siyaasaarra isaan kaayetu arra diina ABO ta'e jechuudha. So kanumaan jechuu barbaada. Fayyaa tahaa bara gaarii qabaadhaa bara milkii nuuf haa ta'u bara injifannoo nuuf haa ta'u bara wal dhageenyu bara waliin deemnu wajji deemnu waliin marihannu wal marihannu nu haa godhu. Marii keessa wanni hedduun bahaa jechuu barbaade. Ani ABO ge'ee if booda hirkisee deemuun beeku ABO'dha kun ammoo kaateettummoo kaampaanii nama lamaati. Private kaampaaniidha kun. Private kaampaaniin Oromoo bakka hin bu'u. Barreeffamni akkasii nalleen laalu nilleen beeku. Ammoo waraana bilisummaa Oromootiif kabajaa guddaan qaba jaalalaan qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO'dha beeka malee kaampaanii amma ati